Oromti. Maashaallah. Bareeda. Soo kanaafuu akkamati? Annagaa wallahi galata rabbi akkamati. Nagee wallahi fayyaadha. Baganuu jiraatte. Si qaanfachuu eegalee bara amma kabajaa bira kunne. Bareeda maashaallah. Staka takka akkas wayyo. Si ulfeessin akka malee si ulfeessaa jirra amma. Soddaan sodaadha jedhanii biriyaa. Dhugaa amma beeki akkuma nama obboleettii qabu tokkotti sirraa qaanfadha laa. Dhugaa rabbi. Rabbi naafuu. Qoosaan nagee wallahi fayyaadha akkamati? Jarmanii nagaati. Human jettu wallahi alhamdulillah. Maashaallah wallahi naziin baga jiraatti. Faransaan akkam? Wallahi Faransaan bareeda. Maan dhufne qoy Faransaa kana siin. Gaafa sistariin si bira dhuftee dhufa. Gaafa sistariin dhuftee dhufa. Eenyu sistariin ta'e? Obboleettii kan qaba. Faransaa dhufa jirti. Eenyu siin? Obboleettiiti. Buletiin ta'e? Sitti ni maa maqaa? Eega. Maqaa ishee barachuu fedhaadha. Dhugaa rabbi eenyu siin? Asaantii jaamti. Asaantii obboleetti akkuma ta'eeti qabda. Akkuma tii. Maashaallah. Nara xiqqoodha. Janawaarii. Janawaarii dhufu kana moo? As Faransaa dhufti? Inshaallah. Bareeda rabbi nagaa wal isin agarsiisu kwa. Inshaallah asitti yaaleen isin biratti xiqqoonni san salphaadha. Yaa akkas yeroo baay'ee ijoolleen akkas dhufti. As dhufanii asirraan achi jarmanii. Akkasii akkana sirrees achirraa xiqqoo iizii naaf ta'e bakka achirraan asitti fida jeetii yaadu jira. Yoo rabbi jedhe. Inshaallah khayri rabbi khayri si yaa godhu. Rabbi nagaa wal isin agarsiisu. Amiin du'aayi na godhi. Jarmaniin dhufee ture barate katamaa kam jirtasi? Hamburg jira. Hamburg. Ati Nuremberg dhufte Langan? Yaa Nurembergiin dhufe wallahi. Yaa gaafa Ati sanii qophii akka isaanii lammaan dhufirree? akkamti biyya kana yoo wanti ni beekame salma duraan xiqqoo dhufee gad deebi'e sii galee hojiidhaa simree biyya kana akkamatti akka feete deddeemuun argattu. Achi yoon dhufe guyyaa tokko oliin deema guyyaa tokko achi oola guyyaa tokko gadiin deema guyyaa sadii ta'a jeeti bakka hojiif na didan. Haal silaa guyyaa matakkallee taatu shaayii siidhaaf naa kotta haa gallu keessummaadha. Silaansii dhufee akkasii kubba sapiraayis nu gootee barate silaa taphataa kubbaatti ati beekee hojiin ceerbe abuutu dhufee achitti si badhaasaa miti yaa soddaa. Laa akkana dhufte ibsishaa akka uummata sanii dajjetta araabisa daanna. Kaayachuun sitti leessin maxxanee sitti humsuu waa dhummanni sanuu bal'afas darbanii wayi miidhamtee guyyaa san garuu ni yaaddoon ni Namni miidhamu namni kowaasii dhiitu akka nama miidhama. Wallaahi yaa rabbi annu akka guyyaa boodaa dhuftee kuma viidiyoon hun dalagi waa ibsaa dargaggoon jarmar guutuun sirratti deebitee bar ibsaa. Mashaallah. Sapiraayis nu goote wallaahi ammallee yoon qabdarree tapha lammaffaa. Tayi lammaffaa yaa ammallee agosti ma keessa kan. Ammallee tirrinkii godhaa jirtaati immoo. Dirqamaa maal tokko na qallise. Kuwaasin sitti heddummaatti bara nagaa rabbi si haa gargaaru. Abshir lachuu akkuma dandeenyutti uumamneenu. Wallaahi. Kuwaasii bar kana gootee birreete xaawuu gootee jalaa ceeteessa. Lachuu ganduma keenyarraa wala kazarnu min darragal ingidi. Kubbaan min maaragaa jaalab. Kuwaasii hunda akkasitti hin dhawan gaa beekadhu. Abshir akkuma taasii agarte sanitti lachuu akkabaabballa wallahi. Galchini akkabaabballa. Tagootee moo? Gandi keenya guddaa dhiqqaan beeku beeku. Isaan nama balchise. Hiixannee
أني لا تتقولي جل غير قلتها إيه ويا بسافين يا كمتي أنا كنا ربي نولا فيسي dhugaa rabbi ammallee rabbi si alaafis du'aayee qabda baazawee unoo sheeka guru way namas darasaa namas barsiisee hunda fidoo ati dubbatten dhagee bar du'aayee sheek Hussein wallah sheek Hussein kuba sheek Absalaam si godee jira yaa sheek Absalaam naa godhan quraanaaf naa godhanii barisaan gaafasa masha Allah wallahi quraani si jabaatee du'aayee isaa booda bakka quraani sammuu qabattee bar alhamdulillah galanni kan rabbi Baga rabbi si laafise waa hunda siin dhimne dhiisi gaaruma dhagaa gaaruma dhaguma gaaraa kee hin jetture yaa naan kun waan akkasiiti wallahi akkanallee ofiin jechuu baan no serious yaa hojii maan agarsiisna nu amara waggaa meeqa darasummaa baratte darasummaa hin deemne boo wallah achuma baratte gandumatti Quran jugdum fatih qarata barabo qaddas ja maan wanni biraa wannan hin qabne almo kortee agarte amma korre jechuun jechi qiyya quraanii hedduu si lafa dhagu qaratu amma qixaatti rafa quraana si salbaadha argin jira qixaatti fansi ulfaata dafteetti waliin kaatu alhamdulillah ala shukri al qur'ana rabbiin garamaan nu badhaasi kaanillee huma gandarra dhalle waa mara family irra dhalle ما شاء الله برزاري منو يبي سمع كسوت جال لله هندي وجوي ترتيره تي كمله كره رومانتيك خلت تسجباده إن أجر رجول لي مرتو كسو ما ورك إمام ميدار فكرين إمام نبي آواز نبي رجاز جتوخيتي إن أجر رجال تكرو جول لي أجر نجنا كنا وسير رمباني أمدرو ما رمباني كرو يادك أب أيوة والله Nugan sila garas takkamna mana irsirra baani ijabaran ni la mi khairiyat ko kan dolin dia sura sunu ti ko da beta sal plan khana yala asorite Nugan kama to sila kan tetera mat isamale jambanat anu ti ege chu jrawar tan maaf male bale ma gutte Germany Ugajetera? Ma no kofa takasture ya yeromman gennan ulbas ne bale nulle gan makamata turre jara lambe tunun jada turani edo ifata turte no atini beita guma fi sirbada leedu khana mira jalla dabinta kasqeysani jirte lake guma video sirbada leedu watu siraamulata abba abdi jara lambe go لا إله إلا الله محمد رسول لا حول ولا قوة يس أنت؟ إنتي؟ لغة سنجر أباب دي جالا لنبيكو إسابر الله اللي يعني لا ربي تقروا سكاب سيزناني مكاسي بريد بس دي غالي أرغتين ربي أكوبة زعاجة تقول تكاس موني تنرجن ربي برخان الرافول وانين كابو خيسا نخي جبا أنصبهم بخبر لا إله إلا الله أما يسرع نخو قافي سيدافة داكل مي أباب دي رئيسان جالد أباب دي عشان قول لي تسرتها وصلا غير تيري ديكا فكاني نغير نورمال كونجيرو كوما وما اتنافني أبانا ديلكي كونج فلتر إذا برسن يجون فلتر أسيتي عشان قول لي تي كوميدي بقول سنة سونتاني نورمال no normal ما قفي دودا لقو سوكت خنا كنا وني فكذا نقرأ شلو كتب كنا ما كان جالد دو تيمتي والله بالله أسرع مال قد جهردا قالت أنا مالين لويسين دوغانا مالين لويسين فكريني راسك أبي بريدي بسري كأرجع في مالي إسامي كزير بس يخاف نجرا والله نخي جبا إني أودنس ما قافة سنبرة بنا بدي قافة درو دو فيبر فوتو تيجان دو فيبر قافة درو دو فيبر وعرب سو ترى وعرب سو سنران قرصة غير قيمات تنكجات أرمو ما فبلو ما قافة سلة كتا هدو عرب سو ترى لقارب بدو بتشورا في
akkuma ummata walitti araaramuu fi waan san godhe malee jaalallee abbaa abdii akkamiin na qaban kan ministeera meeqaatu na qabu didee ta'aa jira ibsaa. Maal ibsaa akkas naan jechuun ibsaa kabajaan soddummaa sii qabulleen akkas goote. Arda sunii fi kun maal tole fidere naafsee akka amma ibsaa fi nasratti inni haasaa jira dhugaa jiru dhugaadha wannoon qabdu zarummaa waan akkana kabajaan jiru dhugaadha haqni haqa. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo sanii. Abbaa abdii jechuun wallahi abbaa abdiin qumatiin qaba malkii magaala yetu maal jedhan beektaa chokolaa abbaan abdii waan nazallameef dhagee yaa ibsaamee mi wallahi quraan siifin qaba daqashin ergineefi waani meediyaa irra taa'ee nasraan doolaa 300 argiteef doolaa 10,000 dhabeela na cubbisee jechuudha argite namni yoo cubbuu namarra kaa'e wallahi abbaan abdii cubbuu narra kaa'e ibsaaqee maqaa rabbii. Garuu shibirriin erginii fayyee ishiin ergine haje. Keessan beektu biraazarii fiilmuma akkasii ture gaata guutuu. Si hojii walitti hin deemu. Yaa. Ispiraayitumaa fi waan akka beebsi dhuyitaati. Yuusafaa. Homa takka bishaan kiyyaan dhuga. Waa sitii ispoortiin deema. Yalla waan biraa suusii takka hin qabu. Bunallee hin dhuyitu? Wallaahi bunallee hin dhugu. Oo. Duruma mirqaanaadha jechuudha? Ani kaa. Alhamdulillah. Yoo na faazarii fi akka maana dhalchisaniif mirqaana. Ahaa kasaatus keessaan dhumne ganaa. Takkaa faazariin akkana ciniin hin beeku. Hin qabne innis? Wallaahi hin qabu. Dhugaa ilmaan musheekaa rabbiin mee tiktoo kanarraa ayyisiisee mee rabbi nu cabse. Wallahi lazim. Ana bade wane faazariin yaman taate si mana kenna teju. Wallahi Afrikaa TV beeta kadaawwa tokko. Just sarran kaan bakka. Manzumaan banamu kaan muuziqaa miti manzumaan waraaba. Dhokottee daansii barattee ati? Biyya teennatti ani kaa. Yaa wayita goddanyoota waliin sargii faa lafa jala wayita sargiin qophaa'uuf jiru torbee faa hin caffarani maaliif naam? Tiriringii. Yaa bakka siisan deemneen taphannaan caffarraa. Sirba barsii shaggooyyee illee si akkana jiru agarree aadaa baalee illee akkana jettu ati kan makkan miila kana godhan san bartee? Annaa sama Afrikaa masaan gannu maraa keessaa bahee akkuma Oromootti Oromoo yoo atiin harargee caffarte maa baaleen caffarre maa Booranaan caffarre maa Arsiin caffarre maa Jimmaan caffarre maali jechuudha. Afrikaa yoo caffarre namni tokko sitti hin dubbatu. Daansii ammayyaa jechuudha. Nagahaan jechuun maraa wal qixxeessitee ka biyya kiyyaalleen sirbitu ta'e isaa illeen sirbitu maraa qulqulluu taate. Wanni irra shaakaltee daansii sirbaa fayyisaa turii irratti. Kamaal. Sirba fayyisaa irratti hedduu beekte bara Afrikaa kanallee. Sirbaan duraan itti caffaroo eenyu beekta? Yoonee sirbaa kukkuluu jedhan tokko fa'a. Okay. Yeroo baay'ee jaan no jisbuumaa daansii kana bakkaan jiraame noorumaan daansi. Yaa hedduu bareedaa ibsaa bakka waan gaggaarii barattee akka bakka komii takka keessaa kan seenne haruma salphatti daansii addunyaa bakka baratteeti. Yaa garuu gaafa jechuun akkas taphachuu osoo hin taane barachuun barbaada yoo baradhe immoo gaafa taphadhe naannoo baraan taphadhe.
sirriidha yaa. Garuu barri istaayila akka jilba kana gadiin gudaansi taphattu xiqqoo akka Michael Jackson xiqqoo goggoota. Iddoo laaltaa Michael Jackson jedhime. Muuziqaa asilii fa'aa san keessatti akkam hojjettan isaa? Muuziqaa san barniin kakachiise warra kaayiroo keessaa iccitii akka waan takka waliin himne. Harka walirra guursisanii agarree? Yoo waa hatanis, yoo waa ajjeessanis, yoo waa coratanis akka waliin himne waa dagalchee hin deeme kaayiroo sana. Agartanii? Heemasota kaayiroo maraa waliin qabdee akkas goote isaa? Girgiraan fuudhaati rabbi shayxaa isin keessaa baasu waliin ganiin hajeetii walirra hidhee deeme bar. Ani wajjin hin toone hime. Harka iyya gubbame. Waliin dhayitee baree dhaabatta. Hooggantu isaanii ture. Gaafa sana hooggantu isaanii ture bargaa. Garuu kaayiroo kana waan deebitee viizitiin godhin maa uummata isaanii yaadatiin. Dhugaa rabbii gaaf tokko dhaqee bashannansiisa uummata jajjaboodhaa beekadhu. Wallaahi billaahi dhaqii gisata karaa goosisiin. Qeerroo jajjabduudha. Miira qaban qabsoo keessa jirra yeroo sanii ayleen hiyyummaa baqattummaa osoo jirtuu bakka silaa rasaasa shima lafaa fudhannu girgiraa fudhannee beektaa ibaadata. Haroom kanatti chaafufnee wayyaanee jennee bakka. Asliin kiyya kun akkana waliin yaasa ulee sana fudhatee nasraan isi yaamtii qottaa nasraan. Kamaar tasiyam? Hiikoye. Bergaa ibsaa doktor Asliin hedduu nama gaariidha beeki. Ayinoo wallaahi Asliin beeka. Wallaahi Asliin. Isa malee nama biraatti himadhu bilbilee. Manatti fidu ijoollee bakkuma silaatti waraabnu achumatti walii qaxxarra achuma fiidiyoo daleena nyaata waan sana garee nyaanne nyaachise achumaan innis karaa manaa kutaa ijoollee isaa qaraqatee irraa kutaa innis. Oy Asliin koo. Garuu Asliin jechuun namni afaan waa jijjiiru kun bargaraa waan qabu humneedha kana namuun beeka. Asliin qubna gareenyaa waa'ee Oromoo irratti immoo qubna gareenyaa bakka abbaa fadeef jalbeeffata. Ani silaa gaafa amma sirba shaggooyyee gaafan hojjedhus reediilee isumaatu naaf dubbisee jaartii isaa kadhannee finnee shaggooyyee san itti galchee gaafa amma isaaqfaan kilippiin hojii waraabanillee bakka isumatti ni madda. Aslii keenya bakka karaa makiinaa irraa hin baasaa maal hin godhaa inuma dhufanii na gargaara wallaahi haa galatoomu akkuma obboleettiitti jechuudha. Sharrii tokko osoo walitti hin yaadin guyyaa tokko osoo walitti hin muufatin kabajaa guddaa osoo qabnu deemuuf anaa sa'aan lama hafteetti bilbilee Aslii keenya hottu nama diree xayyaaraatii fuunaa jeetii yaannu beektaa ittiin himne fiigaa dhufe hogguu dhufe shaantaa kiyyaa qophaa'ee arge mataa qabate maali nasraasii deema akkamitti nutti himee bakka itti dhagayame sii galee xiqqoo haalli kaayiroo sanii yaani jibbaaf osoo hin taane beekaatumaan ufse iccitii godhee wallaahi nama hunda bilbilee reedii bilbilee eenyu bilbilee nasraan kootaa nama fuunaa oma jeen akkuma nan jeen oggoomman waliif fidee oomcoon deemuuf deemti eebbifnaa kootaa. Mubaarik illee isumaatti bilbilee akkasitti bakka diree xayyaaraa nageessanii Aslii qofa garaana nyaate gaa. Akkasiin jiru. Jedhi. Wayita Kaanadaa dhufte moon jechuu jammarte maayin? Gaafaas dhufe gaafa Jarman. Barma uummanni san eda dhufeetuma hoteelatti nu buusanii bulee ganama guun gabbeen jee maaliif akkas beektaa ibsaa? Yeroo biyya nama fiduu deeman biyya takka nama geessan koorsii namaa kannan ni beektaa? Warri Jarmanii waliin nu qabanii hambaasitti tireeningii nu kannan. Afaan Jarmanii kun nu ulfaatanii beektaami? Waan biraan qabanne akkana hunjaan ganama guu bariyee namni qabeetus kan hin beeknes karaa yoo si dhufe mormuun hin turre laal mooyin jetteeti nagee gaafadhaa akkam bultee akkam bultan jechuudha akkam bultee jechuudha. So ani hangarumaan qabadde mooyinii san irraa hambiseetumaan emmii fi oo walitti dabalee en godhee
akkasiin jeebar ijoollee Oromoo akkam jirtan kun moon jaanuun jaanii moon maan jeega nama viidiyoo. Nasra koo yang kesin jedhu gaafa tachi jirtu maakiin hin jirtu achi. Ni jirti. Maa sirba seensir. Maakiin sirba kiyya kadura ani hojjedhe kalola booleessan viidiyoo ajaa'ibaa dalaydee turte wanti riippoortii godhanii haasan malee sirba qabsoo. Isin yeroo sanii isin gaaddisee bira jirti bakka inni irraa galuus xiqqoorraa oli. Siigalee mana waliin beeknu barani namni tokko mana kiyyaan beeku asli fi nama lama qofa beeka mana kiyyaan hangas taa'ee ifi warra faamilii nama 4 tokko qofa waggaa 4 taa'ee nama 6 mana kiyya beeka nama 6 qofa. So maayikii eegumaan sirba dalageen argee garuu shaggooyyeetti naquudhaaf yaadeen ture gaafa faayisaan faan seenan tokko hin jirtu isin dalagaa jirti yeroo san. Okay. Amma kamera fi jaamin jaarman sitaati. Alhamdulillah nama mangisti fakkaata barab. Alhamdulillah yaa isa keenya jireenyi gaa jiru addunyaa. Abo wallahi nasra kana caara sirraa ifu. Amiin wallahi boleeso jireenya addunyaa fi alhamdulillah. Mashallah. Kuma gaarii jira galatoomi wallahi. Alhamdulillah. Taat inshallah. Nama nasrateen agar turme omarafu waliin dachane ro biraan taphanna waliin fiigaa. Sodaa keenya qaalii bashannanii fataa jaayee. Gaafa tokko shaan ugoota wada jarmee dhufne inshallah. Wallahi inshallah ya rabbi jee oliin bahaa George Fandile ni jiranii ijoollee bargaasitti faamiliidha ijoollee Orosi komandootiin asitti hedduu wal quba qabna. Guyyaa san George illee natti himee ture beeki. George guyyaa silaa isin boru dhuftan arra natti hime siigalee inni Frankfurt jiraame. George keenya akkanaa bakka dalagaa faqaadan gaafa inni akkanuma dhufuun naan taatu. Gaafa mubiraan jeeni wala garra ibsa inshallah yee. Taate shirakkoon injil. Hayyee dumash galee toomi. Hayyee ishii ta'uu nagaara. Hayyee yeroo gaarii. Haa.